Ashamaa akkam jirtu kaayyoomtootaa fi daawwattoota koo Dr. Obsaan jedhama. Egaa ka hardhas viidiyoo isin barsiisa jedheen yaada qabadheen isiniif dhiyaadheen jira. Faayidaa walqunnamtii saalaa isin hunduu ni beektan jedheen abdii qaba. Walqunnamtiin saalaa mi'aawaa ta'e mana jigee ijaaraa jaalala qabbanaa'ee ho'isaa. Kanaaf walqunnamtii saalaa mi'aawaa ta'e gochuuf barnoota ani isiniif kennu irraa baratuu fi itti fayyadamuu qabdu. Egaa ka sagantaa keenya kan har'aa irratti dhiironni hunduu jechuu ni dandeenya amala shamara akkamii fedhu, shamara akkamii walqunnamtii saalaatiif fedhu, shamara akkamittu isaan kakaasaa kan jedhu kan ilaallu ta'a. Maaliif dhiironni shamara waan taateef shamara hundaa hin fedhanii shamara isaan filatanitu jira. Garuu akkuma beekamu dhiironni baay'ee shamara akka hin filanne dubbatama. Garuu kun dogongora. Dhiironnis akkuma shamarran isaan fedhanitu jira, shamarran isaan hawwanitu jira. Dhiironni shamarran akkamii hawwatu, shamarran akkamii yeroo ilaalan walqunnamtii saalaatiif barbaadu kan jedhu kan ilaallu ta'a. Inni dura shamara dhugaa ta'uu qabda. Yeroo kana jedhutti dhiifamaa wajjii shamarran isin hin gammachiifne, dubbiin kun isin hin gammachiifne yookaan jiraattan ta'e dhiifama gaafachaa. Garuu dhiironni hedduun parsantii 100 jechuu dandeenya shamarra taate fedhu yookaan dhalaa taate yookaan dhalaa shamarra seetii isa jedhan san ta'uu danda'uu qabda. Shamara taate shamara akka dhiiraa dhiironni hin fedhanii, walqunnamtii saalaatiifis hin hawwanii. Kanaaf yookaan shamara taate akka shamaraa tahi, akka shamaraa haasawii, akka shamaraa uffadhu. Dhiira fakkaattee shamarri tokko akka dhiiraa deemti, akka dhiiraa haasofti. Shamara akkasiitiif dhiironni fedhii walqunnamtii saalaa hin qabanii. Kuni isa biraati. Yeroo walqunnamtii saalaa guututti shamarreen akka shamaraa sagalee baafti. Fedhii ishee miira shamaraa qabdi, fedhii baafti, hafuura baafti. Qaamni ishee akka shamaraati. Maali? Akka dhalaa qaamni kee akka dhalaatti kan laafu, akka dhalaa haasooni kee, deemsi kee, uffanni kee akka dhalaa yookaan ta'uu taate dhiira ni kakaaftaa. Kanaan ala garuu akka dhiiraa miila tokkoon utaalaa, miila tokkoon akkas godhaa, mataa kee firiizii godhaa kan deemtu yoo ta'e, afaan kee akka dhiiraa jalliftee haasawaa diddee kan deemtu yoo ta'e, dhiirri tokko dhiifamaa wajjii walqunnamtii saalaatiif si hin barbaadu. Kanaaf akka waaqni si uumetti, akka rabbi si uumetti shamara yookaan godhee si uume ta'e shamara tahi. Yeroo kanatti shamara dhugaa yeroo taatutti dhiirri kamuu walqunnamtii saalaatiif si hawwaa, si barbaada, ati barbaadamtuu fi jaalatamtuudha jechuudha. Inni lammaffaan open mind ta'uudha. Open mind ta'uu qabdi. Kana jechuun wal dhabdee isin jidduu jiru haasawaan hiikuuf qophii ta'uu qabdi. Kana malees inni walqunnamtii saalaa irratti dadhabina qabaachuu danda'a. Kanammoo namni biraa akka hin dhageenye gochuu qabdi. Namatti himuun dogongora guddaa fi mooraalii dhiiraa cabsuu fi fedhii isaa guutumaan guututti ajjeesuu danda'a. Yeroo tokko qaamni saalaa dhiiraa dhaabachuu diduu danda'a sababii garagaraati. Sababbiin isa dura rifannoota. Dhiirri tokko shamarree tokko yookaan jaalatu ta'e baay'ee rifata. Yeroo rifattutti qaamni saalaa isaa dhaabachuu dhabuu danda'a. Inni biraa immoo dhiirota walqunnamtii saalaatiif baay'ee hawwanittu jira. Walqunnamtii saalaa godhuuf baay'ee jarjaran yookaan walqunnamtii saalaatiif dhiirota dheebotan jechuu dandeenya. Dhiirri tokko walqunnamtii saalaa godhuuf yeroo dheebotutti dafee jigsaa qaamni saalaa isaa yookaan isaa dhaabatu diduu danda'a.
Kanaaf shamarreen takka rakkoo isaa kana hiikuuf isaa wajji haasa'uun rakkoo isaa kana hiikuuf isaa wajji carraaqqii gootee waan kana jijjiiruu yoo dandeesse dhiirri kun addunyaa samii gaditti dachee olitti shamarreen akka keetii hin jirtu. Si malee shamarree biraatiif fedhii hin qabaatu. Yeroo si argutti fedhiin isaa over ta'a. Kanaaf dhayxanii yoo inni rakkoo qabaate gwaddanyaa saahiba keessanitti himuu, friendii keessanitti himuu, oduu kana mucaan kun hin danda'u, qaamni saalaa isaa hin dhaawatu jettanii kun odeessitan taate jaallee keessan ajjeesaa jirtanii, mooraalii isaa ajjeesaa jirtanii, abbaa manaa keessan yeroo dhibba ajjeesaa jirtanii. Kanaaf of eeggannoo cimaa gochuu qabdu. Isaa wajjin mari'achuu fi rakkoolee isaa hiikuu dandeessu. Akkuma hime dhiironni rakkoo fayyaa yookaan rakkoo xiinsammuu wajji wal qabateeti qaamni saalaa isaanii kan didu. Kanammoo rakkoo isaa kana yookaan isa jaalattu tahe isa wajji jiraachuu fedhii yookaan qabaattu tahe rakkoo isaa kana isa wajji ta'uudhaan furuuf yaaluun barbaachisaadha. Yoo kana kan gootu tahe ati isaaf shamarree takkaffaa fi barbaachiftuudha. Inni biraa immoo yookaan inni sadaffaan shamarree walqunnamtii saalaatiif qophii taatee fi fedhii walqunnamtii saalaa qabdu dhiironni baay'ee jaalatu, baay'ee itti hawwu. Walqunnamtii saalaatiif halkanii guyyaa ishee yaadu. Walqunnamtiin saalaa jaalalaa wajji wal hidhata. Shamarran biyya keenya kaka'umsaa fi fedhii walqunnamtii saalaatiif isaan qaban baay'ee dadhabaadha. Kuni rakkina adda addaa irraa kan dhufu saayikoo akkasuma akkamii shamarreen tokko dhiira tokko hanga feetee jaalattus feetus walqunnamtiidhaaf isa hawwitus dhayxee si jaaladhee akka si wajji ta'uu fedha jettee ittiin himtu. Kuni rakkoo guddaadha. Akka isheen akkana taatuuf immoo badii dhiirotaati. Maaliif shamarreen takka irraa gaafiin kun yoo kan dhufu tahe akka nama badiitti yookaan akka shamarree badduutti ishee ilaalu jira. Kuni garuu biyya gurguddatanitti baay'ee baratamaa fi shamarreen takka dhiira takka jaalannaan dhayxee walqunnamtii saalaa si wajji godhuu fedha, si jaaladheen jira, si wajji ta'uu fedha jettee gaafatti. Kuni biyya keenyatti hin baratamne. Shamarran sababii garaagaraatiin sababii isaaniitiinis dhiirota malee kan dhiirotaa malee sababii isaaniitiinis shamarreen akkamitti dhayxee dhiira gaafatti. Hanga feete barbaaddus shamarreen dhayxee dhiira gaafatuu hin qabdu aadaa jedhutu jira. Kuni garuu jijjiiramuu qaba. Shamarreenis dhiirris walqixaa. Isheenis yoo jaalatte dhayxee isa gaafachuu isatti himuu dandeessi. Innis akkasuma isheetti himuu danda'a. Dhiirri garuu shamarree fedhii ofii dhayxee itti himattu baay'ee jaalata, baay'ee itti hawwa. Shamarreen takka kaatee ansi jaaladheen jira, akkuma ati na feetutti ani siin fedha, yoo akkana wajjin taatu fedha jettee yookaan itti himtu taate dhiirri tokko baay'ee qophiidha. Parsantii 50 qophii yookaan ta'u taate isheen itti dabalamti parsantii 100+ fedhiin isaa baay'ee kaka'a. Kanaaf gaaffiin dhiira biraa qofa akka dhufu eeguu hin qabduuni. Shamarran gaaffii dhiira tokko yoo kan feetan taate dhayxanii itti himuunis waanuma jiru akkasuma barbaachisaadha. Inni afraffaan poozishinii adda addaa yookiin akkaataa walqunnamtii saalaa itti gootan jijjiiruuf kan biraas yaaluuf shamara qophii taate dhiironni ni jaallatu. Yeroo hedduu akkuma isinis beektan shamarran hedduun inni gubbaa ciisee isheen jala ciistee walqunnamtii saalaa akkasumatti eegaltanii akkasumatti akka isin xumurtan fedhu. Tole isiin jedhanii naa garagalii akkas naa tahii yeroo jedhee dhiirri tokko ishee gaafatu shamarran tole hin jedhanii. Shamarran irra hedduun amma garuu dargaggoon lafaa dhufaa jiran waan kana sirreessaa deemaa jiru. Akkasuma walqunnamtii saalaa mi'aawaa tahee gochuudhaaf isaan gargaaraa jira. Garuu namoonni yeroo kana hin eegalin poozishinii jijjiiruun
fedhii keessanis qabbaneessaa. Kuni waan waaqni hayyame jaarsaaf jaartii jaallee keessa yoo kan ta'u taatan ta'e waan kana jijjiiraa yaaluun homaatuu rakkoo hin qabu jechuudha. Kana malees atis gaafatudha. Maali dhiirri tokko akkas naa ta'e jechuu si sodaatuu danda'a. Tole na hin jettu jedhee waan yaaduu danda'uuf akkas si haa ta'u akkana feeta akkamitti si haa ta'u jettee gaafatuu danda'uu qabda. Na amanii yoo kana kan gaafattuun ta'e suusii itti taata ganamaa galgala wal qunnamtiif si hawwaa si barbaada jechuudha. Inni biraa immoo inni shanaffaan yookaan inni dhumaa konfidensiidha. Kana jechuun qulqullina qaamaa wajjin wal qabata. Qulqullina ishee eeggachuudhaan jaalleen ishee qaama saalaa ishee akka fedhetti akka tuqu harkaanis tuqaa ijaanis laalaa godhutti hayyamuu qabdi. Shamarreen tokko ufitti amantummaa kan qabaattu yoo ta'e wanti isheen dhiirri tokko qaama saalaa ishee akka isheen hin xuqne gootuuf hin jiru. Kanaaf shamarreen takka konfidensii qabaatu qabdi. Qaama saalaa ishee qulqulleessuudhaan qulqulluu yoo kan ta'u ta'e rakkina humaatu kan hin qabne yoo ta'e qaama saalaa kee dhiirri tokko akka fedhetti akka tuttuqu akka ilaalu godhuu qabda. Ati jaallee keeti wanti isa dhoositu hin jiru. Jaallee kee dhoosite namni biraa eenyutu qaama kee ilaala? Addunyaa irrattuu namni qaama kee ilaalu hin jiru jechuudha. Kun immoo rakkoo biraati. Maali abbaan manaa kee qaama saalaa kee qaama kee guutuu takka takkaan laaluu kan hin dandeenye yoo ta'e ati homaa miti jechuudha. Homaa miti. Maali inni kuni abbaan manaa kee akka fedhetti qaama kee tuttuquu fi ilaaluu mirga guutuu qaba. Kanaaf shamarreen ofitti amantummaa qabdu dhiira biratti filatamtuuf na amana. Kana parsantii 100 isiniif hima. Shamarreen qaama ishee qaama saalaa ishee akka abbaan manaa ishee ilaalle dhorgitu akkasuma akka inni hin xuqne dhorgitu isa biratti jaalatamtuu miti. Shamarreen isa xuusistu akka feetetti qaama saalaa ishee isa agarsiistu yoo kan dhuftu ta'e na amane si dhiisee bakka biraa deema. Kanaaf waan kana sirreessuuf yaalii godhiin. Kana nan beekaa shamarran keenya hedduun safuu yookaan saalfachuu waan jirutu jira. Kuni garuu jaallee yookaan abbaa manaa kee biratti hin dalagu. Abbaa manaa kee saalfattee yookiin safuu abbaa manaa jaallee kee bira qabaattee eenyuun biratti riilaaks godhuu hedda eenyu biratti gammachuu argachuu dandeecha. Kanaafuu wal qunnamtii saalaa irratti abbaa manaa kee yookaan jaallee kee gammachiisuuf qaama kee akka tuttuqu qaama shaaworii wajji fudhachuu isinii galee jiraami. Shaaworii wajji fudhachuu paantiin mana keessa isa dura deddeemuun hedduu wal qunnamtii saalaatiif isa kakaasaa. Kanaaf itti fayyadamaa. Dhiirota qaamni saalaa ishee isaanii hin kaaneef dhiirota dafee fedhiin isaanii hin kakaaneef kana fayyadamuun baay'ee isin gargaara. Inni biraa immoo yookaan inni dhumaa shamarree dandeettii wal dhungatuu qabdu dhiira baay'ee hawwatti. Dhiironni baay'ee jaallatu shamarree kiisingii yookaan wal dhungatuu dandeettu. Hidhii isheetiin dhiira tokko taphachiisuu dhiirri shamarreen dandeettu dhiira baay'ee hawwatti. Kun immoo shaakallii waan dhufuudha baay'ee yaachisu. Kiisingii yookaan wal dhungachuun shaakalliin waan dhufuu danda'uudha. Afaan keessan qulqulleeffachuun wal dhungachuun dandeessu. Dhiirri tokko akka baay'ee si jaallatu gochuu dandeessu. Irraa fayyadamaa. Kanaaf sagantaa keenya kan har'aa asirratti xumureen jira. Egaa akka subscribe gochuu maatii naaf ta'a. Akkasuma like gochuu dandeessu. Warri gaafii qabdan komentii irra naaf kaayaa. Sagantaa keenya kan har'aa asirratti xumureen jira. Fayyaa argadhaa, fayyaan dhabinaa.